kuni godina Baalee aanaa barbaree ganda ceekataa jedhamudha. Namoonni gandoota 18 aanichaa keessatti hojiilee humnaa garaagaraatiin hojjetaatiin turan haalli hojii humnaa qansiraa yookaan ammoo guyyaatiin hojjetaatiin turre akkaan nutti ulfaataatiin deeme jiruu mataa keenyaa of danda'uudhaa qabnaa jedhaniitiin asitti walitti qabamanii kan jiran. Nuti warroota lafa dhabeerraa lafa gaafannee yeroo dheertuu iyyannaa mootummaa kana iyyachaa turreefi iyyannaan sun nu fudhatamuu dhabnaan garagararraa jiruun nutti haphattee bakka nyaataa dhugaatiillee ijoolleellee barsiifachuu waan dadhabneef jechuudha. Mootummaan lafa Oromiyaa keessa lafti bal'oo jira akka nuu kan waan jiru kan jennee iyyannaa keenyaaf waan gabbaanee gaafanneef gaafii keenya san nu deebuu yeroo hatattamatti waan dhabeef sababa sanirraa kan ka'e jiruu qaqallatteef gabbaane alatti. Malee namni isin buqqise namni isin wallolee jira? Hin jiru namni nu kaase hin jiru. Hin jiru namni nu kaase. Ega idum ogatak. Ega idum ogatak. Asi oga urbane mantra ega jega garra bane jega debine. Jafur. Jafur maka ega cira ga debine bajudu uno wanti me babur da kanu len kamnu. Wata kana ibe mo midani leka mati tin non kana nemu ka jata kasi bicha ka mati tin non kana male. Nama mati kurang kabus khelu mo soddom mo shan non kana. Tanah karate yo babro gaya fene nuang gaya fene nuang kau nusa gudda bushawanya na yo akar funyan tanah badre kan tanah kannya aman tanah aja amat tarik kana rasa mati nukan nuang gaya wa tanah bodan be numale malfa sini kan namanya wani nukan nanduran fafa kunta tak kafe kilo soddom shan nukan nan amas tanur ramuran diotan adare bican nukan nan fafa tanur ram bisane yo situ wan takkan kamnu tanah adare biciti wa tanur nukan nan akamati funyan kana tanah kannya jolle verra kasi nur radingkate nendoine tanah umma fitane uno kan funyan kana anjira no wan san nukan nan nagar oh iya nyaanni dhiyaatu standardii addunyaatiin illee qarqarsi dhiyaatu kun akaakuun naannoo tokkotti dhiyaatu yookiin akka biyyaatti illee dhiyaatu isaaniif illee dhiyaata. Akka tasaasatti namni amma kaleessas yeroo adda addaallee kaasu nyaanni kun illee nyaata nu jijjiiramee jira. Akkasitti ammoo mootummaan amma yeroo yeroon jijjiiru. Maal fa'aa dhiyaata? Qulqullinni dhiyaataa fi ijoollee faafaan dhiyaata akkasumas immoo karaa warra fayyaatiin illee daa'immaniif illee nyaanni dhiyaata jechaadha. Amma boqqolloon kun nutti turee yookiin ammoo boqqolloo qofaan nu dhiyaataa jiran. Kana ogeeyyiin illee warri qophii sodaa balaallee kan kaasan akka biyyaatti toonni dhiyaatu kanuma. Inumaa nyaanni kun nyaatota biroo caalaayyuu filatameeti kan akkanatti ilaalan. Nama nyaanni biraa osoo hedduu seenee kana caalaayyuu uummata kana irratti rakkoo biraa uumuu danda'a wanni jedhamuun akkasitti standardima jiruu haaluma naannoo kamiifuu dhiyaatuun ummata biyyaa warra qarqaamoota illee dhiyaatuun isaaniif illee dhiyaataa jira. Ammaaf ammaan nuti gaafii ammaan nuti gaafanne jechuudha. Gaafii lafaa gaafanne. Lafuma nuu kan nadhaan nuti illee lafee lafa tanaati. Oromiyaadhaan ulleen Oromoodhaa Oromoo keessaa qooda qabna waan ta'eef irtaa kana bara dheeraadhaaf jiraachuu waan dandeenye lafa argachuu qabnaa jenneen. Yaguutuma sanuu irtaa sanuu taqonnu sanuu dhabaati jirra ammaan tana. Yeroo ammaan tana amma wanni dhabaa jirruuf duraan biyya tana namni lafa gurguddoo qabaa jechuudha. Ilmaan maatii baay'ee qaban isaaniillee. Maatii baay'ee tana ijoolleen isaanii awwala guddachaa jiru. Garuu isintu dhiisee deeme moo irraa isin ari'ate? Ilaala namni nu ari'ellee hin jiru. Namni nu ari'ellee hin jiru. Dhabaa jirra malee lafa akkamitti akkitti dhabne ilmaan isaanii guddachaa jiran. Isaanillee lafa tabiraa bakka irraa argatan hin qaban. Lafa wayita nuti lafa duraan ta'an ammoo waggaa 4-5 qotu ilmaan isaa lafa ka'an. Innillee ilmaan isaatii mura lafa bakka biraatti bakka baafatu hin qabu. Deemnee guutuma sanuu dhabnee jirtu irtuma sanuu. Ji'a 7-8 asitti turanii jiranii kana wajjii wal qabatee amma wanni kallattiin kaleessallee ka'an eegsistoonni olaanoon naannoo kanatti dhufanii jiranii kallattiin taayam uummata kana yeroodhaaf gara gandarraa dhufaniitti deebi'anii
gandoota 18 deebi'anii uummata kana wajjin jiraachaa hojii dabalataallee argachaa hojii dabalataa hojii ofii hojjetan jecha qarqaarsi mootummaa ammoo opereeshinaa wal qabatee waan isaan nyaatanii wal qabatee achitti haa qaqqabuuti saniin irraan kanaaf ammoo yeroo mootummaan qubsuma sadarkaa qubsumaa qopheessee waamichi godhameef dursa akka argachuu danda'an hawaasni kun dursa argatee karaa iddoo qubsumaa qophaa'utti ammatti garuu haala Oromiyaan keessa jirutti illee qophiin akkasitti taasifamee ammatti harkarraa hin qabnu hin jiru agasii obsaan akka nu eeganitti waan jedhaniin biraa deeman jechaadha guyyaa kaleessaa. Abbootii warraa 1,100 ol walumaa galatti immoo namoota yoo lakkaa'aman gara 5,000 olii akka ta'anidha. Waajjirri ittisa sodaa balaa godina Baalee kan inni ibsu hawaasni illee kanuma kaasu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Baalee aanaa barbareerra.